Hashama arkafun welcome baganagaan dhuftan har'a viidiyoo guyyaatti shaaworii galuun qaama ofii dhiqachuun rifeensa ofii irratti miidhaa akkamii qaba faayidaa akkamii qaba Dr. Adaraana bira hin darbini guyyaatti yeroo sadii qaama dhiqachuun yookaan shaaworiin rakkoo akkamii nurraan gaha rifeensa ni miidhaa please jettee obboleettiin keenya gaaffii gaafatamuu qabu gaaffii barbaachisaadha akkasuma gaaffii kun yeroo hedduu inboxii dhufaa ture namoonni hedduun kan wanni kun gaaffii isin ta'e asirraa viidiyoo kan argachuu dandeessu jedheetiin abdii qaba. Kanaaf ammoo kooppilinkiin keessan ni gargaaraa jechuudha. Namoota gaaffii akkasii qaban biraan ga'uun ga'ee keessanii koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreeffachuudhaani namoota lakkoofsa tokko barreeffate foloo taasisa. Akkasuma namoonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'uudhaani viidiyoo haga dhumaa caqasa. Jalqaba irratti guyyaatti shaaworii takkiin dhaqna keenya dhiqachuun nafa keenya dhiqachuun yeroo sadii miidhaa akkamii nurraan ga'a miidhaan amma hamma dhiqachuu maali kan jedhu kan waliin ilaalluta keessumaa rifeensa irratti tokkoffaa miidhaan isaa qaama keenya adoochaa deema guyyaatti yeroo sadii hoggaa dhiqannu akkasuma rifeensa keenya irratti illee dhiibbaa hamaa geessisa kana yeroon isiniin jedhu mulachuu rifeensa keenyaatiif kan sababa ta'u keessumaa guyyaatti deddeebi'anii dhiqachuudha jechuudha guyyaatti yeroo tokko dhiqanne baqiidha jechuudha ni ga'a jechuudha guyyaatti yeroon tokko ni ga'a jechuudha osoo danda'ame guyyaa lamaan dhiqachuu wayya garuu haa ta'uuti namoonni waan dafqaa oolanuuf namoonni haalli qilleensaa waan jabaatuuf guyyaatti dhiqachuu nomaa miti utuu guyyaa tokko gidduu keessa gaariidha rifeensaaf isiniif agalu rifeensaaf jechaa jira jechuudha namoonni garii wantoota garaagaraa keessa oolee hojii hamaa hojjetaa oolee qaama osoo hin dhiqatiin ittiin rafiidhaa miti yaada namaa hubadhaa jalqaba irratti rifeensa keessaniif amma rifeensa miicuun mataa mulachuu buqqa'uu mataatiif nu saaxilaa jechuudha shaaworii keessa seensanii mataa keessan faaqqisuun dhorkaadha eega dhiqattanii kaasallee faaqqisuun dhorkaadha maaliifi ni buqqaa yeroo jirina qabu keessatti wantoota garaagaraa dibuudhaanii wantoota fayyaa keenya irratti miidhaa hin geessisne rifeensa keenya fayyummaa isaa eegan ittiin laaffisne yeroo bishaan keessaa qoorsinullee osoo ofii yaa'e qooree irra gaariidha jechuudha qoorsituu fayyadamne hoggaa qoorsinu rifeensi keenya akka haadamu akka buqqa'u taasisaa jechuudha kun mulachuu mataatii fi hedduu nu saaxila kanaaf guyyaatti yeroo tokko dhiqanne baqiidha kun ammoo dhaamsa kiyyaa jechuudha maaliif sadii afur dhiqachuu dandeessu garuu rifeensa irratti dhiibbaa qabaa jechuudha dhiibbaa qaba garuu namoonni hedduun bara hubannoo keessa hin galchine kanatti akkasitti itti fayyadamtan abdii qabaa thank you galatooma namoonni gaaffii akkasii qaban koomentii naa kaa'aa